gosa politika kasan jira adoon ta'in akka sabaaf sablammoota afaa ifiitiin hojjettu naannoo fi qabaattee ifi bulchitu ollaa isaatti ifi bulchitu yaadi kun yaadi yookaan warri humnaan mootummaa Itoophiyaa kuffise jaallatanii yookaan fedhintaa isaaniitii adoon ta'in katti fidan itti qabsaa'amee gaafii sabaaf sablammoota Itoophiyaa bara Haile Sillaasee irraa kuffise kan ture sababa kanadha ka jijjiirama kun dhufe jijjiirama kun qabsoo addaa waan dhufe jijjiirama kana biltsiginna warra jedhan gareen amma Itoophiyaa bulchina fi jettu Itoophiyaa guddoo durii deebisuu yaaltu sun hubannaa kanan qaban si fakkaatti waan isaa amma godhan yoo laaltu nama waan kanan beenne lafa biraatti dhufte yoo Itoophiyaa keessa keette waan ammaan isaa hojjetan kana hojjetuu danda'a malee naannoo Itoophiyaa keessa ture waan san deebisuuf yaaluun baay'ee waan nama dinqaati gaafii ta'e specifically si deebisuu fi maal Oromoo irratti fide wal isaati jettuu fi dhuguma afaan kee ittiin qaana'uu aadaa kee akka aadaa badduu aadaa caccabduu jedhanii lafa himaa turanirraa kaanee naannoon keenya Oromiyaa ta'ee afaan keenya afaan Oromoo ta'ee Oromiyaa keessatti gubbaa ta'ee Tigireen ajajjuuyyuu malee maqaan isaa Oromiyaa jedhamee raggaafamee ati yeroo addee bilisa baruu dhabaattuuyyuu malee Oromoo ta'uun keenya balleessuu hin dandeenye afaan keenyas balleessuu hin dandeenye qabsoo addaa waan sadarkaa kanarra geenne amma garuu yeroo ammaa kana yaaliin biltsiginnaan godhaa jirtu ibsuma kanaan dura yaalame yeroo ammaa yeroo nuti nama baay'ee barate qabnutti yeroo beekaa baay'ee qabnutti yeroo ummati keenya dhibba keessaa 99 mirga isaa barbaadu keessatti afaan Oromoo cabsuuf Oromoo karaa qabeenyaatiin cabsuuf karaa aadaatiin cabsuuf karaa abbaa biyyummaatiin cabsuuf karaa mirga isaatiin cabsuuf karaa siyaasaatiin karaa gumaa itti duulchisaa jira sirni biltsiginnaa jedhamu kun waan nama argaa jirtu waan baay'ee nu akka nama biyya san keessa guddanneef waa ajaa'iba ani addunyaa irratti namni waan akkasii hojjeta jedhee yaadu namni Itoophiyaa keessatti yeroo yaanee dhalattanii guddattan baay'ee sarpiraayizii ta'uu dandeettanii ani garuu sirna dargii guutumaa guuti Haile Sillaaseen argine dargii guutumaa guutitti argee jira Haile Sillaasee barreeffamarraa hubannee jirra waan amma Abiy Ahmed hojjetu wanni inni uummata keenya godhaa jiru waan kanaan dura sirni naaftanyootaa sirni Minilikifaa sirna Haile Sillaasee yaalaa ture amma inni guyyaa adiin waan qaanii wayaa baafattee guyyaan gabayaa keessa deemuu fakkaata wanni inni hojjetaa jiru kun waan ta'aatiin uummata keenyarra wanni inni gahaan jiru waan dur dhagginisaan har'a afaan Oromoo Oromummaa yuudam jedhaa jiru amma gareen naftanyootaa sirna kana jaarattee irratti aadaa sabaaf sablammootaa afaan sabaaf sablammootaa afaan Oromoo keessattuu xiyyeeffattee balleessuuf yaalaa turte har'a maqaa maquma durii saniin deebitee Oromummaa yuudam Minilik Brigade Minaamin Brigade jettee warra beektaa dur biyya Oromoo humnaan dhufee irraa ari'ee abbaa lafaa jedhee biyya keetirratti ollaa keetirratti ansi dhibu amma fakkeenyaaf nuti Harqallootti guddannee naannoo Harqalloo yoo qabattantee Askaalechi Gaarradoo jedhanii eessaa dhuftee qaraxa guuratti abbaan lafaa akkabaabii Harqalloo Askaalechi Gaarradooti ama warra Simeen Shawaa warra Noorzerin Shawaa sani namittiin sun
Ollaaken waa hin beektu qabdu. Dhuftee achi taaksii namarraa guuranu lafti taa'as kaalichi gaarra dooyanii siif kennan turan. Fakkiitu si hima. Sirna akkasii deebisuuf yaalaa jira Abiy Ahmed. Wanni inni uummata keenyarraan ga'e ikonomikaalii distirooyi gochaa jira. Ollaa gubaa jira, manarra gubaa jira, nama ijjeessaa jira, nama abbaa qabeenya biyya keessaa kaaniin ariisisaa, kaan lafarraa saamsisaa. Fakkeenyaaf sadarkaa xixiqqaa ollaa gadi aanaaf gandaarraa ol baatee sadarkaa Itoophiyaatti olaaltee nama kan dinquu dayyaas nama Oromoo ta'e biyya ari'aa jiru warra qabeenya gurguddaa qabu akkasii liistii nama 130 meeqa baankiin Itoophiyaa ka irraa cufe nama Tigree ta'e maqaa ta'e Tigree ta'uu ka callaan qaanii guddaa amma namarra gahaa jira. Oromoo ta'uu keetiin qaaniin sirra gahaa jira. Waanuma ajaa'ibaa waan ta'uu hin dandeenye. Economically destroy gochaa jiru. Psychologically nama destroy gochuuf yaalaa jiru. Maaniif amma dhuftee Oromummaa Yuudeen gaallaan Itoophiyaa Addis Ababaa keessaa ba'ee Madagaskaarii deemaa jiru. In 21st century biyya keetirratti. Shaggar Finfinneen biyya Oromoo ta'uu waan nuti himan madontiin it is a fact. Jaallattanii jibbanii biyya teenya. Biyya teenyarra dhufanii kun gaallaa ku asii deemuu qaba jedhanii yaalu dubbachuun isaanii callaa waa ajaa'ibaati. Psychologically garuu nama waan lubbuu nama ajjeesaa waan jiranuuf mana namarra gubaa waan jiranuuf halkanii mana hidhaatti baasanii nama ajjeesaa waan jiranuuf qabeenya sirraa fudhatanii si ajjeesaa waan jiranuuf maanummaa keetirratti xiyyeeffatanii waan nama hidhaa jiranuuf waan nama balleessaa jiranuuf psychologically economically destroy gochaa jiru. Psychologically akka malee disturb yookaan frustrating nama goosisaa jiru. Politically nama beekaa guuranii mana hidhaatti nama Oromoo ta'e nama diqqaa guddaa jabaa hunduma wal tarranii mana hidhaatti guuranii yoo firdi beetiin gallattisu balbalarra deebi'anii qabanii deebisanii hidhaa jiru. Kuni burjaajessuma yeroo malee ani dhibba keessarra 0.000 waan illee shakkiin qabu. Mootummaan Abiy Ahmed ufuma kuffisuuf waan akkasii hojjeta malee wanni akkasii lafa qabachuu hin dandeettu, taa'uus hin dandeettu, hin taatus kanumadha. Wanni deemaa jira, wanni Oromoorra inni deemsisaa jiru distraakshinii sabaa. Amma yoo Oromoo ta'e yoo Tigree ta'e keessattuu Tigree Oromoo ta'uun yeroo ammaa kana waan akka beektu wanjala Itoophiyaa keessa nama wanjalaan barbaadamu. Tigrumaaf Oromoo ta'uun callaan. Maaliif waan isa mormitee fi waan sirna nafxanyootaa kana waan mormine kanadha walumaa galatti wanni amma deemaa jiru. Wanni ta'uus dhufuu jiras wanni haaraa hin jirtu. Warri kun hin badaa. Sirni kun sirnuma dur ture 21st century irratti haarefsuuf yaalamaa jira garuu hin taa'u kufaa kan jiru argaa jira. Galatoo. Ayyee ulfaadhu yami. Mee Alex gaafuma kana miidhaa inni Oromummaarraan ga'e kun maan fa'ame ati akkamiin laata naa gaggabaasiitii gara gaaffii kanarratti yaada kaafadhuuti gaaffii biraatti naa sii ce'u dhiibbaan mootummaan kun Oromummaarraan godhe saba Oromoo keessatti maal uumee jira? Dhiibbaan mootummaan amma Abiyyi mootummaan ce'umsa jedhanii OPDO'n kalee ODP'n achi bilisiginnaa ta'e tuni Oromoo keessa maal uumteetti? Dhiibbaa isaa sun maal uumeera Oromoo keessatti? Wanni mul'ataa maaltu jira Oromoo jidduutti? Maal fa'a jira wanni Abiyyiin tolfame? Mee kanarra maal jedhu? Yaada dooktarii isarratti wajjedhiitii gara kanaatti naa ce'e ulfaadhu wayya. Ayyee galatoomi. Maal sitti fakkaata haalli amma yeroo akkuma Dr. Uddeessan kaase seenaa yeroo hedduu Oromoon maaliif seenaa dabre waan dabre deddeebitee haasofti jedhanii nu hifatanii jiranii garuu waan dabre beekuun akka malee murteessa akka malee maaliif jennaan bu'uurri waan hundaa waan duuba ka jiru waan duuba keessa dhuftee on beekee waan fuuldura ka jiru illee tilmaamuunis yaaduunis beekuunis nama dhiba.
So jalqabumarraa kaasee Dr. Abiy yeroo dhufu akkuma angorra dhufeeni yoo yaadannu taate namni kun sababii guddaan inni akka angorra dhufa godhe gahee leenca akka taphate qabsoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo immoo yeroo qabsaa'ee tokko ta'ee wal dhaga'ee tokkummaadhaan hiriiree tokkummaa mormee humna ta'ee mootummaa abbaa irree ka gonkuma sodaatamu hin jijjiiramu jechuun achirraan bu'u jedhamee yaadamu san rifachiisee dadhabsiisee aga diinagdeen kufu dhaqqabanii warri gaafasi aangoo qabu abdii kutatee duuba deebi'ee Abiy aangoorra dhufu waan salphaa miti achi gahuun Oromoon achi gahuudhaaf jaarraa itti fudhatee sadarkaa san dhaqqabuuf. Kuni kanuti Oromummaa sabboontummaa jennuun san jechuudha. Sabboontummaa Oromummaa wanni jennu suni sabi duraan yoo danda'e maqaa jijjiirratee maqaa Oromoorraa maqaa Amaariffaatii jijjiirratee yoo danda'e aga danda'etti an Amaara an gosa biraatii yookaan dhoffachuu dhaqqabe. Sadarkaa sanirra dhaqqabe jechuudha. Sabi eenyummaa isaa anuu afaan ati dubbattu kana afaan hin taane afaan yoo dubbatte qaanyii afaan shimpiroo haasawaa sin jedhanii si busheessan sadarkaa san haga afaan Oromoo afaan reediyoo cabsaati jedhanii sabboontota Oromoo bara san biyyaa baanii Sumaalee keessatti reediyoo jalqaban keessattuu warri afran qalloo galatoomanuuti. Kana jechuun sadarkaan Oromoo irra dhaqqabe isteejii sadarkaa baay'een duubatti achi dhaqqabne galata Rabbii jechuun uummanni kun tokko ta'ee Oromummaa beekee eenyummaa isaa beekee eenyummaa isaatiin boonu nutis saba tokko saba aadaa isaa qabu afaan isaa qabu eenyummaa isaa qabu akkuma saba addunyaa jiru hundaayyuu walqixatti yaaduu danda'u walqixatti guddachuu danda'u jennee of amannee ofitti amannee akkuma duraan saba biraa wajjin jiraannu san saba biraa waliin jiraanna ammas waliin jiraanna borus waliin jiraanna garuu sabi biraa yeroo dhufee nu waliin jiraatu aadaa keenya balleessee eenyummaa keenya balleessee nu dadhabsiisee nu gaccabsee nu diqqeessee osoo hin ta'in nu kabajee kabajaan aadaa keenya kabajee eenyummaa keenya kabajee seera nu baafan nu kabajee nu waliin jiraata jennee qabsoofnee gad xiqqeenya irraa ol kaanee sabboontummaa Oromoos ol dhufte Oromummaan cimtee yeroo Oromummaan fiixarraan baate Abiy aangoorra dhufe jechuudha. Akkaataa Oromummaa sabboontummaan Oromummaan dhufteen sun yoo ilaaltanii tokko qeerroon dhufte. Qeerroon paawarii yookaan aangoo guddaa walitti hidhamiinsa jechuun hariiroo guddaa uume bifa qindaawaa ta'e wal dhaga'ee yeroo tokko hiriira bahee yeroo tokko hiriirarraa deebi'u yeroo barbaade waan fedhe godhuu irratti sadarkaa sanirra dhaqqabee jechuudha. Yaadantan ta'e Jawaar yeroo dubbatu mootummaa lama biyya tana jira sadarkaa jedhu sanii yeroon suni yeroo qeerroon humna godhattee waliin hariiroo uumtee qindoominaan waan barbaachisaa ta'e tarkaanfii fudhachuu dandeessisan jecha. Mootummaa Abiy yeroo dhufu haasawa isaa kan jalqabaa keessa wanni haasawaan godhamu kun saayinsii keessatti yeroo baay'ee maalirra hundaa'ee jenne xiinsammuu namaarra saayikooloojii namaarratti jechuudha. Qorsammuu namaa keessatti akka atiin waan silaa yaaddu san gara biraa deebichuu godha. Maaliif namni kun nama aangoo qabu nama sadarkaa biyya san aangoo ol aanaa qabu waan ta'eef wanni inni jedhu hammaatus tolus kijibus akka malee uummata irra dhiibbaa qaba fudhatama qaba. Keessattuu namni kun nama barateellee nama PhD qabu godhamee yaadama. Ammas nama if bareechee waan pandemii madarakii bareeda uumee haasa'u. Ammas nama aangoo qabu jecha waan hundaaf guutate saayinsii fayyadamee yoo sobulle ta'e sobaa nama deemuu
dandeettii qabu jechuudha. Kanaafuu uummata keenya wanni inni godhe jalqaba saayikoloojikaal jechuun xiinsammuudhaa itti dhufe. Maal jalqabumaa waan dheedhoo qabattan taate Oromummaan sabboontummaa Oromoo xiqqeessee jechuudha jalqabe. Sabboontummaan Oromoo xiqqeessee. Kan ammoo uummanni Oromoo baay'een hin fudhata jedhee amanu. Garuu wanni sun maal si keessa uumaa maaliif akkas jettee yoo gaafate achuma deebii kenna. Maal jedhee nuti nama Oromoo nama Itoophiyaa bulchuu danda'u. Itoophiyaa dhiisitu nama Afrikaa bulchuu danda'u. Nuti sadarkaa kanaaf gad deebinyee maaliif waa akkanaa dubbanna waan jedhu fide jechuudha. Akka nama namaa dhukkubee jechuudha. Akka nama Oromoof dhiigee ta'ee akka nama Oromoof yaadee godhee waan kana dhiyeesse. Of diqqeessuun qana. Maal Oromummaa wannu jennu? Maaliif akka Itoophiyaatti hin yaanne? Maaliif akka Afrikaatti hin yaanne? Maaliif akka addunyaatti hin yaanne? Yoo kana dubbatu argitee ati amma yoo keessa laaltu obbo namni kun dhugaadhe maaliif bal'annee hin yaanne waan jettu yaadda. Akkasumas addunyaan baay'een biyyi baay'een siyaasi addunyaa eenyummaarraa ka'ee gara yaada beektee falaasama ta'e tokko deema. Fakkeenyaaf falaasama liberiitii waan jedhamu lolabummaatti gara mirga dhala namummaa gara yaada dimokiraasii yaada adda addaa kanaaf fakkeenyaaf koomuniizimii kan amma jennu kan kapitaalizimii impeeriyaalizimii maali waan jennu kanaani qara maalirraa jalqaba yaanni garuu eenyummaarraa jalqaba eenyummaa ta'e tokkottu waan kana garee ta'eeti uuma jechuudha. Garuu amma siyaasi eenyummaa wal qabatu kuni yeroo fakkeenyaaf dimokiraasiin Ameerikaa uumamtu kana yoo ilaallamu waggoota 200 gara 50 olii kan biyyoota gurguddaan western jennuun Awurooppaa kana fa keessatti amma siyaasa eenyummaa amma hin jiru. Garuu jalqaba ture amma immoo bifa haaraan dhufe amma ni jira. Fakkeenyaaf amma nuti wal fakkeenya keessa yaada jiru kana keessatti nuti addummaan keenya nu beekamu. Gareen jettu guutte dubartiin fakkeenyaaf tokko keessaa fakkeenyaaf mirga dubartii kaa'edhamu kun amma addatti garaagarummaa qabna dhiirarraa. Garaagarummaan siyaasa keessatti qabeenya diinagdee keessatti garaagarummaa jira. Garaagarummaan kun nurraa dhiphachuu qaba jedhee warra falmu jira. Akka dubartoota jechuudha. Garaagarummaan dhiirarraa qabnu sun dhiphachuu qabaadha. Miidhaa dhiirti nurra geessitetti kana fide waan jedhuufi. Gurraachi ammoo sababa halluu qaama keenyaa qofaafi miidhamnee adda addummaa horannee adda addummaan sun dhiphachuu qabadhee qabsa. Yaadaan wal fakkaanna nuti amma Itoophiyaa keessatti amma sabaaf sablammii yeroo qabsooftu yeroo garaagarummaa fakkeenyaaf amma Oromoo yeroo qabsooftu yookaan sabi Sidaamaa yeroo qabsaa'u sabi Tigraay yeroo Itoophiyaa keessa qabsaa'u kan jedhaa jiru karaa lama waan tokko qabsoofte jechuun tokko yookaan tokko taanee tokko qofa jennu taate akkama Itoophiyummaa andineeti jechuun Itoophiyummaa qofa haa leellisnu eenyummaan keenya Itoophiyaa qofa ta'eetu haa jennu yoo jenne okay yookaas taate namni hundinuu Itoophiyummaa tana keessa ifi haa argu tokko haa teenu walii dabsuu wal cunqursuu diinagdee keessa siyaasa keessatti bakka hunda jechuun jiruuf jireenya namaa keessatti fakkeenyaaf amma siyaasa Itoophiyaa hawaasummaa keessatti aadaa keessatti yoo laalte uummanni kun waa ifi argineefi yookiin Itoophiyummaa tana yoo ijaarra jenne walii gallee kan namni hundi keessa ifi argu godhu garaagarummaan dhabamtee Itoophiyummaa keessatti tokko akka taanu godhu yookiin ammoo atillee Oromummaa garaagarummaan Oromoo ta'ee fakkeenyaaf Sumaaleerraa adda ta'uun Sidaamarraa adda ta'uun Amaarraa adda ta'uun naa beekamee garaagarummaa kiyyaan kabajame wal fakkeenyi waliin nu qabnullee wanni waliin nu fidaallee jiraate waliin kabajne garaagarummaa kennellee walii beennee walii haa jiraannu federaalizim wanni jedhamu yaanni sun dhufe jechuudha. So amma Abiy yeroo kana jedhu tokkummaa Itoophiyaatu nu mala. Akka yaadaatti Itoophiyaa tokko nu mala. That's good. Bareeda. Kana namni falmu jiru. Amma wanti kana yaada kana hibuu jechuun ibsuu barbaadee nama sobamee jira. Hedduun nama sobamee jira.
keessattuu namoonni tokko tokko amna beektee baranne jedhu namoonni tokko tokko beektee namni waa'ee saayinsii fa baranne illee waan xiqqoo xiqqoo qofa irra dudubbisu teorii salphaa inni dudubbiste maan si gooti yeroo tokko tokko beektee barumsi wanni tokko maan jedhan beekumsi xiqqaan si galaafata bareechuun si miidhuu beekumsa hedduu qabaaf hin jenne jechuun amma beekumsa hedduu qabaaf osoo hin ta'in maal argaseeta anillee irra sobameera jechuun nu hundinuu waan sobamneef beenna jechuun sobamnee arginee jirra asin durallee sobamnee argineerra xiqqaattuu guddattuu waa hedduu arginee waan jirruuf waan kana haase jechuudha. So amma yaadni Itoophiyaan tokko taatu jedhu kun yaada hammeena qabuudha. Oromoon tokko Itoophiyaan tokko hin ta'in hin jenne. Garuu yookaan garaagarummaan siyaasa keessaa, garaagarummaan dinagdee keessaa, garaagarummaa eenyummaarra, garaagarummaa aadaa yoo dhabamuu danda'u taate, yoo namni hunda walqixa wallaalu taate, Oromoon ta'ee saboonni biraalleen wanni isaan qabsaa'anuuf hin jirtu. Wanni isaanii nu Oromummaa keenya nu beekaa jennee Oromummaan keenya already beekamee jiraate maaliif qabsoomne? Hin jirtu jechuudha. Amma garuu maal godha? Abiyyi egaa akkas jedheen duubatti haasawa kana qofaa miti karaa hedduudhaan dubbii karaa adda addaatiin haga warri Oromummaa jibbu Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromummaa jibbu jechuudha. Wanni Oromummaa jibbanuuf Itoophiyaa ijaaruuf Itoophiyaa Oromiyaa waliin hin deemtuudha yeroo hundi rakkoo isaanii. Haga Itoophiyaanneeti jedhe ilaala amma Ermiyaas tokko fa'aa manaalistii isaanii guddaa jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf halkanii guyyaa nama guyyaa hunda guyyaa torbaanuu televezyiinii irraan buune jechuudha. Amma qara isaatirra ture amma immoo Itiyoo miidiyaa 360 irra jira jechuudha. Maan jedhee wanni Abiyyi nu godhe yoo jiraatte namni kun nama Abiyyi mormuu beeku nama Abiyyi jibbu. Wanni Abiyyi nu godhe ammoo wanni galatoofannuu qabdu yoo jiraanne Oromummaa ijjeesse. Oromummaa caccabsee jedhe. Oromummaa nu caccabsee balleesseera. Oromummaa caccabsee. Garuu jedhe laal Oromummaan tun akka addurreetidha. Addurreen maan jedhanii jedhe laal lubbuu 8 qabdi. Lubbuu 8 qabdi jedhe Oromummaan tun. Garuu inni caccabsee lama hafteedha. Caccabseeti lubbuu Oromummaa caccabsee jaafixamtee amma lama haftee hinduutu addurreeti akka salphatti. So wanni kana sin jechuu barbaadeef nama dhuunfaati namni kun garuu nama dhuunfaati miti bisa duuba waa hedduu waan jiru waa hedduu experience illee waan qaba. Namni waan kana dubbate bar nama sadarkaa ministeeraatti dalagaa ture. Namni kun waan kana dubbate oppidiyoo ture. Umurii isaa oppidiyummaadhaan maqaa Oromootiin achi keessa seenee nama dalagaa ture. Uummanni Oromoo kana hubbatu. Namni kun sadarkaa guddaa haga Oromiyaa sadarkaa pirezidaantii irratti waan hunda dalagu koree hunda keessa seene achiin duuba sadarkaa ol aanaa ministeerummaatiin nama dalage nama salphaan turre jechuudha. Sadarkaa sanitti nama jiru waan kana dubbachuu danda'e. Maaliif sadarkaan wanni amma Abiyyi haasawu karaa adda addaatiin akkaataa inni itti deemu fakkeenya amma yeroo amma Noobel Piraayisii fudhatu san Amaariffaan barreesse waa achirra barreessu san Amaariffaan waan san dubbata maa akkana maanii godha jechuudha. Oromiffaan dhaqee dubbadha jechuudha guyyaama. Simboolii yookaan asxaa inni argisiisu maal godhuu barbaada? Tokkummaa Itoophiyaatu nini afaan tokko qofa akka cimsanii itti fayyadamuun akka barbaachisaa ta'etti. Akka Amaariffa kutaa tokkorraa akka jalqabanii baratan poolisii baay'ee wayii kan dizaayin godhee gadhiise isa uummanni xiyyeennaan achumaan ammallee lafuma jirti akka ammaa jechuun kutaa tokkorraa jalqabee akka Amaariffa. Okkee haa baratan rakkoon qabu. Garuu fedhii uummataa ta'uu qaba. Dantaa uummataa. Maaliif jennaani? Abiyyi mana isaa keessattuu manuma isaa qofa ijoollee isaatiif haadha mana isaa qofaayyuu fedhii isaaniitti ala dhiibee humnaa waan barbaade godhuu mirgan qabu. Waa isaan jaalatan laalee amansiisee osoo amana irraa fudhatan yoo isaan amananii ifirraa dhiisan. Dhiifama Alex namichi kun garuu akka ammas jechetti sila. Dimokiraatawaa ta'ee waan tokko tokko beeka kana godha malee Abiyyi nama akkasiiti waa inni fedhe fudhatuun dirqamaa miti isa biratti. Fakkeenyaaf waan inni fedhe dirqama barama tokkoffaa dirqama akka inni ta'e maal beektaani tokko xiinsammuu kanaan namoota baranne jedhu kana sobe akka amma arguutti nama waliin dubbisutti amma diina akka diinaatiin nama hedduu nu ilaalu jira maaliif waan kana dura dhaabbanne jechuudha wanni kun sirrii namni kun waa'ee Itoophiyaa jedhu kana
isin eenyummaa keessan balleessaati Itoophiyaa ta'a waan jedhu jira malee eenyummaa keetii oromummaa keetiin boonaa Itoophiyaan boonuu hin dandeettuudha wanni guddaan wanni dhufe akkamiin dhufte hoo jette horii gowwaa irratti iddanna baratan jedha namni iddanna hin beekne jechuun xiyya fudhatanii beektee horii as dhawanii beekte jechuun dhiiga baasanii oromoon duriin dhuddi dhiigallee beekte yeroo beelaan lama dhiiga dhuganii namni horii qabu hin beeka horii gowwaa irra iddanna baratan maaliif ennaa yeroo idditu ati yoo bakka hin taane faa dhoofte wanni sun wanni qabdi bakka hin taane faa itti qabde ijjeessuu dandeette horii gowwaan ammoo hin mijeessaniin du'aan hin beeku jechuu itti taphatanidha maal jechuu barbaadeeti waraana illee yoo taate waraana Itoophiyaa eega diigee ijaareen booda akka waraanni kun hojiirra ooluu danda'u akka inni cimaa ta'e akka inni itti disipiliinii isaatiin akka inni godhe saniin humna horatee akkami akka aa'uu danda'u godhuudhaafi eenyurra jalqabe inni guddaan Oromoorra jalqabe jechuudha. Piraaktisii uummata Oromoorra godhe. Godhee lendisni ammoo hin dubbate baay'ee way. Paarlamaarra yeroo tokko qaabatan taate maan jedhee akka wallaggarraa goone goona yeroo amma waraana gara Tigraay ergu akka wallaggarraa goone goona akka gujiirra goone goona akka Sumaalerra goone goona akka Sidaamoorra goone goona jechuudha. Garuu inni jalqabaa ka miidhaa waraanaa cimaa irra ga'e Sumaalerra homaa nama hin goone waraanni gaafas. Miidhaan cimaan waraanni jalqaba ga'e adoo Tigraay waraanni Tigraay hin jalan qabin Oromoo irratti. Wanni sun maal godhaa ture waliin beekne Oromoo waan ta'aniif adoontiin addunyaalleen quba qabdi maal godhaa akka turan haga gudeeddaalletti akka miidiyaan addunyaa akka Amnesty International gabaase waliin beekne. So insammuun akkas nama taphataa ture karaa adda addaati wanni inni haasa'u amma waan biraa dubbata boru waan biraa dubbata. Akka waan beektee Oromummaa ta'e ati godhuun kun ifti qeessiteetitti godhanii karaa adda addaati irra dalagaa turu kaabinoota waan kanaan leenjisanii uummata keessa gadhiisu isa tokko lamaffaa ammoo waraana irra bananii wanni waraana Oromoo irra bananiif inni guddaan tokko maali Oromoon gurmooftee qeerroodhaan namni kun gurmaa'ee karaa adda addaati waan jibbe waan amanuu dhabe hin taatu jechuu waan bareef jecha akka namni lama beet namni sadi namni afur wanni kun sirrii mutii waan kana mormineedhe yoo gabbaa'e qawwee qofaan mataa dhawan jechuudha. Hin qabate ijoollee baaleetti roobe mu'eessa ijoollee nama shan moo akkas shaashaman nama shan afur fayyadee yoo namni waan tokkoon gaafa dakkan harka ol baase mataa keessa dhawan jechuudha. Bakka adda addaatiin nama hedduun mataa keessa dhawan yoo qabattan taate. Akka namni tokko akkana gabbayee waan tokko gaafii hin gaafan mirga dimookiraasawaa jechuudha mirga silaa dimookiraasii ka seera biyyattii illee eeyyamu tokkoffaa Abiyyi Oromiyaa keessatti har'a biyya san keessatti namni hiriira bahuu mirga qabu sabi biraa kan mirga bahuu qabu kan inni nama to'achuu danda'u jechuudha. Yoo mirga Amaaraa yoo ta'in naannoo Amaaraa yoo ta'in naannoo Amaaraa akka feete baatee waan feete arrabsuu isallee abaaruu waan feete godhuu hin dandeessi. Waan feete barreessuu hin dandeessi. Mirga dhumaa mirga guutuu hin qabne Oromiyaa. Sababa Oromiyaa ka biraallee akka mirgaan horanne yoo dhoowwan malee warra biraarraa hedduu homaan qabu. Diinni Abiyyi guddaan namni Oromoo ta'e sammuu qulqulluudhaaf barreessuu, dubbachuu yookaan hiriira bahuu mirgoota silaa seerri mootummaa itti kenne san biyya san guutumaa Oromiyaa komaandi poostii jala galchee komaandi poostii ammoo silaa seera ajajama seerallee ni ajajne seerallee hin jiru normaali. Hagasii mirga dimookiraasii le dhoowwu. Mirga siyaasaa yoo deebine yoo har'a namanni hidhaa yoo Tigreen ka amma waggaa baatii 8-9 amma kana keessa yoo uummata Tigraay hin ta'in namni mana hidhaa jiru durii maan jedhan baraa wanni manni hidhaa afaan Oromoo dubbata jechaa turanii miti. Amma maal ta'e duuba egaa biyyi hidhameen duubatti. Egaa Abiyyi aangoorra dhufe jechuukeeti. Yaa egaa Abiyyi aangoon dhufeen duuba manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuurraa dhiisee I think Oromoo ta'e jechuun Oromiyaa ta'e almost jechuu dandeessa jechuun Oromiyaan uummanuma hidhaa taate jechuun namni silaa woo beeku jaarsi biyyaa beekaan hayyuun Baqqalee Garbaa farraa jalqabii Jawaar Muhammad irraa jalqabii Hamzaa Boornaati itti aansi Dajanee Xaafaa itti fuufa jechuun namni tokko hayyooti abaa'oo
aka kolonel Gammachuu Ayyaanaa fa'a aka Jeneraal Raggaasaan fa'a kun wanni tokko namni jira duuba. Abdii Raggaasaa fa'a jechuudha. Namoota san guyyaa kana manni murtii silaa ka isaan riifoormii goone seera eessinna jedhan hardhaasiin baasaa boru achiitti deebisan. Hundi amma tokkoffaa seera biyya saniillee akka seerri hin jirre mul'isuu barbaaduuf ta'uufu Oromoo ammoo qaanyessuuf yookaan Oromoo gaddiqqeessuuf akka Oromoo ifi tuffatu godhuuf immoo maaliif kana godhanii isaanummaan rabbiif isaan haa beekanu kanan dhiisnaaf jechuudha. Gara diinagdeetti yoo fudhatte yeroo hunda yoo ilaalle waan dalagamaa jiru kaleessan lama as keessatti waan tokko haasofnee turre waa'ee bosona amma Gujii keessa manca'aa jiru yoo ilaalle. Uummata bosona qofa doontiin uummata naannoo san jiru bosona fa keessa qubatan jedhanii uummata mana gubuu waa isaan facaasan qabeenya isaanii guutumatti oorruu isaanii ciru abaa'oo deeggartan jedhanii mana gubuu oorruu isaanii guutumatti balleessu oorruu qofa balleessuu doontiin aanaa tokko guutuufa waan tokkoon facaafatina oorruulleen deemina waan tokkoon godhina jedhanii haga godhan haga horii isaanii irraa qalan haga ati mootummaa addunyaarra jiru kabiyya ofii bulchu ummata ofii bulchu kabooda adoo hiyyoommatillee adoo waan nyaatu dhabillee mootummaa deebi'ee mootummaa gaafachuu deemu mootummaa biyya guutuu hiyyoomsuuf yaalii godhu yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti mootummaa abbaa irreesi bar asoo kana godhuu waan biraa rakkoo keessa seenee diinagdee biyyattii balleessa malee mootummaa harkumaan dirqumaan ummata guutuu hiyyoommachiisu akka ummanni guutuu hiyyummaa jala seenu godhu yaalii godhu yeroo jalqabaatiif arguuf waan akka malee nama gaddisiisu maaliif ummanni gaafa beela'e akka mootummaa ka'u namni hin beekne waan jiru natti hin fakkaatu jechuudha. Zoo namni kun siyaasaanis diinagdeenis sammuu uummata Oromoonis hawaasummaallee yoo ilaalte amma uummati keenya hawaasummaarra dalaganii waan guddoo laata. Hawaasummaarra maal dalaganii namni dhalataan naannoo Harargeen duuba haftee jirti Harargeen rakkattee jirti akka jedhee akka baay'ee Harargee qofa haasa'u. Ka Gujii keessa jiru Gujii akkana jira Gujii akkana taane maanii deemee dhagadee waan kana qofa haasa'u. Ka Shawaa nuti akkana taane isii Oromoon mataa isii baduu jirti. Ati har'a gaddeebitee akka naannoon akkana ta'e maanii akkana ta'e akka namni haasa'u kaa godhe. Eenyu godhe. Istiraatiijii biyya kanallee rabbaanii yoo ilaalte amma aktivistooti. Gana ebelu yo boye ebelu rasi si bulchu yo kana goote akkana ebelu akkana si godha si galte gareedha wal jaaranii achuma keessa jechu namni karaa badaa jiru biyyi karaa badaa jirtu amma yo gaddeebite isuma amma namni akka Gujiitti dhaabata akka Booranaatti dhaabata akka Wallaggaatti akka dhaabatu godhanii akka Shawaatti akka dhaabatu godhanii akka Ilubaabooritti dhaabatu godhanii akka Jimmaatti akka Jimmaatitti fi falma godhanii walirraa diiganii nama tokkummaa duraa Oromummaa turte san akkasiin bittannoof godhuurra yaalii godhan jechuudha. Akka namaa dhukkube sunis amma akka namaa dhukkubeeti si galte akka Oromoof hadoode godhanii jechuun uummata kana akkasitti garee akkasuma ammoo angoolee akkasuma garee akka angoo fabete walii qoodanutti angoo koota'a jecha angoo beekumsaa angoo muuxannoo adoontiin angoo koota'a. Chirichaaroo amma Jawaarutu jedhu san chirichaaroo seenan maaliif Oromummaa kana balleessu kanuma waan Oromoo dhukkubanii maaliif yoo amma ati ilaalte dargaggeessa garii yoo dubbatte amma ati amma waan Oromoon irraa dhiisi waan keenya dubbadhu fasiin jedha waan naannoo tiyyaan keessa jiru haga sadarkaa san dhaqqabde walumaa gala kana fakkaata ka itti aanu yoo Haji ulfaadhu wayyami wanna ati kaaste waan baay'ee gaariidha. Anis asirratti komentii yeroo baay'ee nuu kennan nama nurraa hafan malee maaf dubbata waa'ee Oromoo fayyatti warri biltsiginnaan jala wootti bada gurshituuf jechuudha. Gurshaa warri biltsiginnaa irraa fudhatu waa'ee Oromoo dhiisaa waa'ee ganda kanaa dubbadha waa'ee ganda beektaa malaan beektan Abiyyi maan jedhee kitaaba tokko qaba PDF isaan qaba beektaa maan jedhee kitaaba sarratti nama si rakkise ka angoo barbaade angootti kenna. Ka qarshii barbaade qarshiitti kenna. Ka si rakkise asoo saree sittan dunne dhabamsiisii jedha. Exact. Akkasuma argisiisaa jira amma mircaa keessaa baay'anii birrii namaaf kennan.
Hindubbatiin birraa kanaaf dhadhu caddisi jedhani. Exactly waan inni biyya san keessa hojjetaa jiru harkicha. Kitaaba isa wanni hin jira amma kitaaba PDF isa isin ergee dubbisuu dandeettan. PDF harkaa qaba amma. Maan jedha? Istirateejii baafatee akkamiin yoo ati didaatti asaasineetti si godha biyyi. Birriin sii kennama. Amma warri garii maan ta'anii na seeta. Amma namni garii dibbee rukutaan dhaggita. Hagaa ol abiyyi isaanii malee namni hin jiru. Maaniif? Kaayoo isaa sanii kaayoo isaa galmaan gahe. Kaayoon isaa biyyi paarlaamaa keessa gaafa dubbate. Itoophiyaan wada duroo ganaana. Wada miniliqaa Itoophiyaan damemallis jedhee dubbatee jira. Hojiin isaa amma sanirra jira. Oromummaa dhabamsiisu amma Oromoota kana garii ka gowwoomsa. Gariin kabeekaatuma eegaa nyaadhe maan na dhibe. Ni beeku waan inni godhu. Walaalaniiti miti. Gariin beektaa chaatiidhaan gaafa dubbii hammaatte hin dheennaa koo nyaadhaa jettee biyyatti waanti. Miseensonni namoota isa bira ta'aniiru. Maan barbaada innaan maatiillee maani sii mijeessaa biltsiginnaan makamii lakki dhaaba naftanyaatti dubbiyyotti hammaatte lakkinni gara biyya alaan deebiin afasiin jedhan. It's unbelievable. Si galee kaayoon qabanu kaayoo gatanii kaayoo biraa sittamani. Wanni abiyyi ittiin deemu kana jechuudha. Oromummaan akkaataa itti cabaa jiru birriin cabsita, garaa keetiin cabsita. Oromummaa waan baay'ee itti kennuu dandeenya. Lafa amma qoodu ganda gadi buusu. Amma asin jiraame ati maqaa gujiitiin ijaaramta. Maqaa wolisootiin wolisoo magaala maqaa adoolaatiin ijaaramta. Gujiin guddaa cufa yookiin tuulami guddaa maqaa wolisooti. Gunni tokko dhatte aanaa tokko dhatte ati harqalloo amma maqaa harqallootiin ijaaramta fanda. Maaliif Oromoon isin barbaachisu gujiilee isin hin barbaachisu. Yoo kana waan istirateejii namatti hin garboomfatu kana fa'a. Adoo dubbattu baay'ee achittuu bari amma nama harqalloo dhufe yeroo nama shaakkisoo dhufe tuman. Maaliif ennaan biyya shaneetii dhufe bakka shaneetii akkasii diskirimeetti wal godhan cufa. Jechuun achirra na warra shanee kaan isin jenna jechuun akka beekta nama wanniiti jechuun wanni sun akka nama kana qoodamiisa uumee achi keessa milishaan nama babaatee tumtu argaa jechuun natti himaa tura waa akkanaaf hojjetaa turan jechuun wanni ta'aa akka malee nama gaddisi jechuun keessa qabbu'anii yoo ilaalle effektii yookaan dhiibbaa nama beektee Oromummaa cabsu suni nama kana ganda qofa galchuu qofa doontiin ilaalcha isaallee bittanneessitee bakka jiru fi wallaalee fi hubatuu dadhabee wati san jettu waan biraas taasisa jechuun amma fakkeenyaaf yoo ati dhiiroo nuti akka Oromootitti wanda har'a akka Oromootti qabsaa'uu qabnuu fi jaalannee fakkeenyaaf atiin gujii argee qofa waan jaalatteef yookaan shawaa waan jaalatteef wallagga waan jaalatteef maal doontiin dirqama maaliif yoo walitti qabamnee jechuun tokko taanee ajan jechuun dhimma tokko qabannee fuulduratti hin bayini diina baay'ee qabna nu diigaas nu kuffisaa nu dadhabsiisaa nu bittannees akkuma duraasan nu dadhabsiise jechuun assimileetire nu godhuu danda'a jechuun kun amma dirqama yoo nama taa'ee jiraadha jettee yoo saba ta'ee jiraadha dirqama waliin nu fida amma tokko dirqama kanallee beekuu qabna akkamiin dhugaadha yeroo amma keessa jirtu kanatti rakkoon amma ariifachiisaan si guggubu sirra jiraachuun hin mala qaama keetirra garuu asuma rakkoon finiinaan sun jiru fuuldura keetilleef ammoo maaltu nuu mala jettee fi dura dheerestee yoo yaadin wama ammas jiru kana qofaaf jettee yoo deebii kennitu taate yoo rakkoo amma si qunname kana abaartu taate haga Oromummaan tunuyyuu naaf hin ta'u jettee if sodaatu taate Oromummaa irratti warri wanni dalagamanii rakkoo kana wanni uumaniif inni guddaan tokko ati Oromummaa akka jibbitu jechuudha. Amma simpete jechuun wanni dhagarre milki jechuun asxaa argisiisuu jira namni gariin jechuu laaltu amma namoonni baay'een abdii qabna rakkoon hin jiru garuu namni gariin keessattuu dargaggeessi tokko yoo laaltu yoo tuttuuxee ati laaltu asxaa beektee Oromummaan tunuu bakka isa biratti miidhaarra fiddeetitti akkasi dhaqqabanii waan jiranuuf jecha har'a namni waan kana dhageeffatu uummata Oromoo jechuun ilmi lafaa dhufu waan akkasii yaaduu dhiisi ifi dura keeti aga lubbuun jirtu akkami Oromummaa tana jabeessinee rakkoo tana jalaa baana waan jennu yaaduu qabnaadha.
keessattuu immoo galata rabbii wanni nuti beekuu qabnu mootummaan kunini kufe jibbannaaf kufe hin jennu amma qabatama mootummaan gaasamee jira sa'itti hin deemna kanaaf am abdii horadha oromummaan cimteetti fuuftee sabboonummaan cimteetti fuuftee bilisa nu baasuu qabdi waan jennu Aye sadarkaa san yaaduu qabna ulfaadhu yamani. Eshi ulfaadhu yamee gaaffii tana doctor Abiyyi sabboonummaa Oromoo kana eega Oromoo taate maaliif sodaata maaltu sodaachisa doctor Oromummaa sabboonummaa Oromoo kanaa fi Oromummaa kana yoo namni kun dhugumaan Oromoo ta'e maaltu sodaachisee wanta biraa keessa seenee laaquu jalqabe maaliif kaayoo Minilikii hawwuu jalqabe namni sirna gadaa qabu namni sirna Oromoo beeku kana keessa seenuu malee sila maaliif kana godhetta doctor Galatoomaa shee Abiin salphumatti complicated yaadon godhin straight forward wanni inni yaadee jalqabee seenaa biyya Itoophiyaa yoo ilaaltanii jiraattanii harka caalu noorziirraa kaabarraa gadi dhufaa seenaan kaabaa garuu wanni irratti hundaa'ee tirrektii Itoophiyaa jettu ka naaxanyoota beezii naaxanyootarraa hundoottee Itoophiyaa takkatti Itoophiyaa amantii takkatti Itoophiyaa takkatti aadaa takkatti afaan takkatti laayinii isaan gubbaa kaapitaalaayizii godhuu barbaada yoo qabattan ta'e yeroo jalqabaa isaan sun itti kennamu utaalee Ameerikaa dhaqee qeessota warra ortodoksii sana walitti buuruu jalqabe wanni inni qeessisa walitti buurate inni amantiin isaa Protestaantii wanni qeessota san jala utaaluu fi sirni Itoophiyaa akkuma beektan ortodoksiin fuulii mootummaa turte sirni kanaan dura Itoophiyaa akkas caccabsaa ture garboomsaa ture kun guutumaa guutuutti amantii ortodoksii kana akka fuulii tokkotti gargaaramee kana hojjechaa ture. Innis taa'isaa kana akka nu gosaa akka diktaatirii ta'ee waggaa dheeraa bituu kan danda'u yoo warra kana qabadhe yaada jedhu amantii akkasii qaba. Wanni utaalee warra ortodoksii san amantii isaa keessa hin jirtu akka nama ortodoksii jechuun Itoophiyaa jechuu jedhee jala qeessota san jala utaalee isaa waliin galan inni immoo walii galchuuf jedhee roopilaafiitti naqee jala utaaluu fi sirna warra Itoophiyaa kiisa keeyatee dikteetii godhuu isaan achirra kaapitaalaayizii godhuu waan barbaaduuf achittuu ta'an. Sirni warra sanii immoo Oromoon number one inemii warra saniidha. Yoo laayinii isaan gula deemuu barbaadde akkuma isaan dalagaa turan uummata Oromoo jedha kana isa kana dhawurra xiyyeeffachuu qabda. Yoo amma laalte kaadirooti duddaan nyaatteenii inni lafa walitti qoce akkasiin galgala ganama haasofte. Ihee Oromiyaan ይባል ክልል ካልፈረሰ ይሄ ተልካሻ ሲዳማ ክልል የተባለ የመጣብን ካልፈረሰ namni mana hidhaati baay'ee mani murtii bilisa gali mana keetti yoo jedhan balbalarra teettee poolisii achi fuutee mana hidhaa biraatti dabarsiti warri inni immoo tirrektii inni ittiin Itoophiyaa bulchuu barbaadu deemsisu immoo bilisa Amerikaa rayyuu nama akkas ta'e mootummaa nama akkasii kiritisaayizii godhu hin jiru achuma keessatti yaani wanni isaan odeessan waan biraa kanaaf Abiin maqaan Oromoo ta'uu danda'a namni isa guddisa Oromoo ta'uu danda'a daazin maatir innis Oromoo ta'uu danda'a maalummaa isaati miti maalummaa isaa irraa dhimma hin qabnu inni amantii isaa garuu amantii warra naaxanyootaa biyya san akkam yoo goote bulchuu dandeetta akkam yoo goote dikteetii gootee irra turuu dandeetta yaada jedhu qo'atee dhufe malee inni biyya san guddisuuf biyya san akkuma jedhu san biyya guddoo godhuuf miti. Maafi diqqeessitanii ilaaltan maafi Oromoo jettu Itoophiyaa East Africa wanni jedhuuf maal? የዲክቴሽን ስታይል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ጉዳዩ ጀታቲ አፋም ከነስ መንበርባችሱ
maanummaa kenna sinun barbaachisu ama warri deeggartoota isaa yeroo baay'ee ati eessa isin inni Itoophiyaan inni zariya leenji inni naan Itoophiyaa wanna akkasii hin jirtu amma isaan kijibadha fakkeessuuf amma sammuu nama biraa jarri kun Itoophiyaa guddoo anama gumaa taatu yaadda akka jedhamuuf dhugaatti garuu dhugaan garuu yeroo isaan arongaadee bichaa qaban afaan Amaaraatiin kutaa tokko jalqabee hojjat aadaa afaan kennaan itti gargaaraman maaf afaan biraatiin itti gargaaran yoo Itoophiyaa guddoo barbaadu ta'e maaf sun barbaachisere akkas taanaan afaanuma abbaa feeteyyuu kanarratti ka isaan tuqaa lafa keessan fudhachuun maaf Itoophiyaa guddiste akkamitti guddisti nuti afaan Amaariffaatiin miti afaan kenna afaan biraadha aadaan kenna aadaa biraadha maanummaan kenna arongaadee bichaatiin miti kan bakka bu'u kun maaf nuti dirqama ta'e Itoophiyaa guddoo ta'uuf kun indirectly serious ዘረኞች የጠነሰሷት ኢትዮጵያ አሲ አርካት ፍዳት indirectly ፉምቤኪን እና ማለት ናም ኢስት አፍሪካ ያሉ ዮ ኢስት አፍሪካ ያዳቴቴ ዮ ኢትዮጵያ ጉዶ ያዳቴቴ ማሊፍ ወልቃይት ተገጠፍ ሎላ ካሱ በርባችስ ማሊፍ ራያ ቆቦኒ የትግራይ ከስተተሞ አማራ ከስተተሞ ማፍ ኢማ ሎራቴ በርባችስ ካናት sobaadha inni isaan odeessan Itoophiyaan guddoon isaan deebisuu barbaadan haan Minilik Fayyaalt kaan Haile Sillaaseen Fayyaalt Abiy Ahmed inni yoo jalqabu siidaa jara kanaa dhaabee jalqabuun isaa mootoo isaa his leadership style በእነዚህ የበሰበሰ አመለካከት በእነዚህ የቶርቶራ ያዳ ሸምቱ yaada shama naaxanyuuta ka eenyulle namirraa fudhatu qinjira yaada shamaa saniin Itoophiyaan guddoon ka afaan Amaaraasuuf ka arongaadee bichaa qabattee sobdee nama duraa si'achi utaaltu fakkeessitu galgala galtee immoo nama afaan biraa hinaasuuf kan ajjeesa san ajjeesa jed Itoophiyaa akkasii bal'isuu barbaada dikteeshinii isaa sun lafa kan qabattu warra naaxanyuuta ka yaada kana jaalatu beezii yoo godhate wanni Oromoof balleessuu barbaaduuf simply as simple as that kana calla ulfa doctor gaggabaasine gaafii xumuraat kun Alexi mee mootummaan Abiy Ahmed kufaa jiram kufee jira jechuu dandeenya almost Oromoon akkami dhiibbaa mootummaan kun uume dandamate Oromiyaa bilisoomteef wala boomte dhaabatuu danda'a jettee yaadda. Mootummaan kun wanni isaa xumuramee jira fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa nami wayii barreessee ture warra maaniiti namichi kuni maal jedha Itoophiyaa diigamtee jirti waan jedhu faranjiidha warra xiinxalanii lafa kee diigamtee overgame jedhaniirani. Oromoon kana balaaramee amma nami kuni yoo akka wanni barbaadu akka wanni qanxoon qalbii takka dhufeesitti Oromoo kana riiqatuu barbaada. Oromoon riiqata inni itti riiqatu kana jala of baraaree akkamiin Oromiyaa fi tana jaarratuu danda'a akkamiin bilisummaa walabummaa fi argachuu danda'a. Okay, tokkoffaa akka uummanni sirrii hubatu mootummaan kufeera yeroo jedhamu mootummaan kufe jechuun mootummaa waa hedduun dhaabbata waa hin dhaabbatuun keessaa waan akka malee barbaachisaa diinagdeedha. Diinagdee akkuma argitan namni jiraataan Itoophiyaa keessa jiru nu nama ala jiru caala sirrii ilaala. Diinagdee Itoophiyaa kufeera. Itoophiyaan yeroo ammaa kana miidhaa cimaa keessa jirti jechuudha. Ilmi namaa jiraachuu jiru guyyaa guyyaa jiraachuu akkaataa waa bitatee kabbayee gabaa seenee waa bitatee galee waan nyaatu argachuu sadarkaa sanirra dadhabuura dhaqqabeera. Namni baay'ee miidhaa hedduu keessa jira. Ka qabuuf kan qabne illee haga miidhamaa jiru dhaqqabee jira yeroo ammaa kana. Kun tokko kana sirrii hubadhaa mootummaan diinagdeen dhaabata. Keessattuu mootummaan abbaa irree
waan lama gugurdoon kufa. Waan lamaan kana keessa tokko akkuma amma duraan waggaa sadiin dura mootummaan angorra ture, angorra kufe, angorra bu'ee yoo uummanni itti ka'ee uummanni hiriira ba'ee fincilli uummataatu sadarkaa hamaarra dhaqqabe mootummaa kuffise. Sababi mootummaan ammas kufuuf inni guddaan diinagdeedha. Yeroo isa yoo qabattan ta'e diinagdee Itoophiyaa aso ikoonoomii yookaan diinagdeen guddachaa jirtu garuu mootummaan mallaqa haga ol baasee haga kasaara keessanii haga kaziinaa keessa qarshii qabeenya qabu hunda dhabuu dhaqqabe. So sadarkaa sanirra waan dhaqqabeef jecha yoo achitti fufe akkasirra gaduma deemee waan securityidha waan humna waraanaa poolisii warra nageenyaa kan jedhamu warra tikaa kana kaffaltu qofaan biyya san guutuma dhabuu dandeessa. Maaliif inni Itoophiyaan bal'oodha guddoo. So saniin gabbu har'allee yoo ilaalte amma waan lamaaniin waan hedduun kun tokkoffaa humni waraanaa ka hidhatee cimee lolu kun keessattuu humni waraanaa TPLF wayyaanee akkasumas woboon miidhaa cima mootummaarraan dhaqqabsiise. Baasii hammanan jedhamne baasanii hamma yeroo ammaa kana amma sadarkaa ammaa kana uummati keenya waan nyaate unuyyuu argan. Har'a fakkeenya seenaa arge tokko keessaa barsiisoti mindaa isaanii ka waggaa ka jedhe tokko guutuu akka waraanaaf kennan. Hingin tokko hafne jechuun mindaa isaanii guutuu hiriira baay'isa jiran Finfinnee keessatti iyyaa jiran jechuun hiriira lamaatiin mamatti iyyaa jiran jechuudha. Asoo isaaniittu himin so sadarkaa san dhaqqabeera jechuun mootummaa. Mootummaan sadarkaa carataa sokkoo warqii naannoo baay'ina naannuma godinuma gujiiti qotee guura gujii bahaati kaan bakka biraata akka walta qabellee carataa malee gara Dubaayii fageessee gurguru amoorraa baacaa jeneraal baacaan fa'aachi jiran na fakkaate. Sadarkaa san dhaqqabeera mootummaan jechuun qarshiin haziinaa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa keessa dhumeera. Kanaafuu wobooni warqii laga dabbisanii waan kuffisu keessa tokko guddaadha. Kalamaffaa immoo militariillee jechuun militariilleen kufeera. Keessattuu waan dubbachuu qaburraa waan uummanni beekuu qaburraa mootummaa abbaa irree uummatu waan afursi yoo xiqqaate wanni afursi barbaachisa. Wanni afursi barbaachisa wanni tokko diinagdee cimaa qabaachuu qabda. Lama uummanni uummata beektee mootummaa abbaa irrummaa aadaa mootummaa abbaa irrummaa deeggaru ta'uu qaba. Keessattuu amma naannoo noorzii warra amma kaabaa kana mootummaa abbaa irree haga ammaan deeggaran yoo argituun jiraatte mootummaa abbaa irree barbaadan baay'ee wayi. Aadaan amma fakkeenyaaf mootummaa aangoorra jiru humna asirraa kun nama kana geesse achi deemi kana lolaa nu loli kana deemi waraanatti erge yeroo hunda waan furmaata waraanaa kan Abiy hagas dhufe waan hunda furmaata waraanaa godhu kun aadaa mootummaa abbaa irreeti. Itoophiyaa keessa uummanni waan san deeggaroo jiraate warra kaabaa san qofa warra kaabaa adoontii Amaara qofa Tigreellee adoon fete dhufteen deeggaru. Kanama gosa arrabsuuf gosa xiqqeessuuf adoontiin aaduma san wannummaan mootummaa abbaa irree akka uumamu godhu Itoophiyaa keessatti waan sadarkaa guddaa jechuun waan hundaan to'annoo Itoophiyaa jala Itoophiyaan siyaasa Itoophiyaa to'achaa turanii fi aadaa abbaa irree isaantu fide ammas isaantu deeggaraa jira jechuudha. Tokko uummata mootummaa abbaa irree diinagdee cimaa qabaachuu qaba. Lama sadaffaan humna waraanaati. Humna waraanaa cimaa qabaachuu. Afuraffaan humna nageenyaati. Humna akka poolisii fi humna tikaa. Waan kan afuraan cimaa hin qabaatin dandeessee mootummaa humna tokkolle keessa dhabamee innaan dandeessu rakkisaadha. Uummanni lalsi sitta fincilaa yoo mootummaa abbaa irreen barbaane taate amma harka 170 yoo ta'e amma fakkeenyaaf Oromoon qofti yoo sirra fincilee rakkisaadha Itoophiyaas biyya san keessatti. So diinagdeen kufeera. Abiy waan godhuu danda'u hin qabu asiin booda nama gargaarus hin qabu. Biyya bisa gargaartus keessa bahuun hin jirtu. Kabiraa immoo akka malee hamaa waan eegamne ka akka tasaa uumame militariin mooraanni biyya sanii guutuma ka du'e ka bakka isaan dhabame ka hidhame ka booji'ame ka booji'ame san hidhaa jira kun ammoo gadhiisanii jechuun hamileen ka jirullee hamileen cabdee meeshaa waraanaa ka qaban hunda keessa baqatanii keessaa ba'anii sadarkaa waraanaa Itoophiyaa guutuu dhabanii amma milishoota
naannoo adda addaarraa guuranii dhaqqabanii jiran jechuudha. Kanaafuu mootummaan kanaaf kufa. Wanni kufuuf kana waan jaalannee fi mucaa kufu. Nummoo akka kufuun jaalanna dhugaadha. Haqa bada dubbachuun barbaachisa. Maaliif jennaan mootummaan kun miidhaa kana hin jedhamne akkuma ol deemuun miidhaa akkuma humna horatuun asoo humna horachaa deemee haggana caalaa uummata Oromoo irra tokkoffaa wanni miidhaa irra geessu uummata Oromoo waan ta'eef. Maaliif jennaan aga nuti Oromummaa keenya mormannee waan Abiy godhaa jedhe qofa goonuun nun dhiisu. So amma rabbiinuu nu duule mootummaa Abiy kufee jira. Uumaa wanni asiin duuba godhuu danda'u hin jiru. Dandamachuu hin danda'u. Duuballee deebi'uun hin danda'amu. So Oromoon maal godhuu dandeessi amma? Warri amma Abiyyiin nu ka'a, Abiyyiin maalii nu godhaa jettan illeen isa ifirraa dhiisa. Wanni isin godhuu qabdanu yoo mootummaan kun kufe wanni biraallee dhufti. Mootummaa ce'umsaa ta'uu danda'a. Mootummaa akkamii uummanni walitti dhufanillee wanni jedhu danda'a. Kanaaf ammoo akkuma duraa Oromummaan cimteetti fuuftee sabboonummaan dhufte san sabboontummaa cimtuu ka amma hin diigamne ijaaruu, wal deeggaruu, wal bira dhaabachuu akka Oromootitti hirmaachuu, akka Oromootitti qabsaa'u. Maaliif jennaan Oromoo akka waliigalaatti yoo bilisa baate malee kophaa bilisa baasu. Nuti asoo dandeenye asa humna qabaanne Itoophiyaa guutuu bilisa baasuun hin jechuun hawwii keenya. Sun hin danda'amu. Sun galma keenyas miti piroojeektii dandeenye hojjannullee miti. Piroojeektii nu dandeenye kaanuutis godhuu qabnu. Ka dirqama hamileelli qabnu. Ka yoo jiraachuu barbaanne godhuu qabnu. Sadarkaa Oromiyaatitti Oromoon tokko ta'ee mirga isaatiif dhaabbatee yoo mirga keetii dhaabbattee mirga keetii argatte mirga namoota biraallee waabii ta'uu dandeessi. Nuti amma biyya saniif utubaadha. Utubaan jalqaba dhaabatu malee manni dhaabachuu hin danda'u jechuudha. Nu ammoo yoo kufne uummata biraallee walumaan balleessina miidhaa irra fiduun kenna waan oolamu. Namni tokko yoo xayyaara seentu yeroo waa'ee wanni oksijiinii warra xayyaara seenee beeku jechuun wanni oksijiinii si kennan jalqaba ofiif godhadhuuti qilleensa jechuun hafuura yoo si kute hafuuraa fi jalqaba baafadhu achiin duba ijoollee teetii kaayisiin jedha. Maaliif ijoollee qabeetillee yoo jaallatti yoo qarra fi hafuuraan baafatiin ijoollee sana dandamachiittee hin dandeettu. Nama isaan dubbiin Oromoon gowwaa namni baay'een gowwummaa qaba. Gowwummaa isaa keessa kutee Oromoo dubbanna. Isinumaan gosa lammii biraatii dubbanna. Itoophiyummaan maalidha? Ifin xiqqeessina waa akkasisan dhiis. Jalqaba atu baraare. Maaliif Itoophiyaan kufteerti? Itoophiyaan kan kufte ammoo nuu miti haa kuffise. Nu kuffisuullee mirga jechuun dandeettii hin qabnu. Hambisuullee ama dandeettii hin qabnu. Ka dandeettii irra qabnu ka rabbillee irra nu gaafatu Oromoo qofaa jechuun sadarkaa Oromiyaati yoo baraare Itoophiyaa baraaruu dandeessa. Kaburra biraallee harkatti kennuu dandeessa. Jalqaba ofiyyuu badaarraa baadiirraa ofii haa hambifnu tokko haa teenu wanni irratti tokko taanu maali? Akka sabaatitti bilisoomuu qabna, walaba ta'uu qabna, abboomuu waan irra barbaannu wanni barbaannu dimokiraasii, wanni barbaannu nagaa, wanni barbaannu diinagdee cimsachuu kanarratti jabaannee dhaabbachuudha. Baay'ee ulfaadhu wayyamii mee dooktar gaaffiin tun silleef xumura. Itoophiyaan tun kuftee jirti. Namoonni tokko akka jedhanutti wanni Itoophiyaa over jechaa jiru warri biyya laalle amma Itoophumaayyuu akka federaalizimii muti konfedereeshiniin walti inni fuftu biyya baay'ee ta'e biyyoota amma United Nation keessaa lamaan baasee jira mootummaa United Nation biyyoonni haareeyyoonni uumamamu jira waan jedhu tilmaamaneeran isaanis. Biyyoonni diigaman keessaa Itoophiyaan biyya tokko jedhanii warri waggaa 20 dura lafa kaa'amee jirti. Kana daballee amma Itoophiyaan kuftee jirti. Mootummaan jedhamu waan hin jirre. Oromoon akka ummata Oromooti beektaa albaatii saayid dulloome alba horii keessa deemee horii faal tokkoon jiraame. Wanni akkasii ummata Oromoo irratti maqaa Oromootti rirriiqata Oromoo kanarraa Oromoon akka baraaru maal ta'uu qaba jedha. Itoophiyaa kuftee tana garuu wanni kana kaasu maali? Oromoon dhabamuu qaba Itoophiyaa yoo itti fuftu keessa. Yookiin Oromoon itti fufuudhaaf Itoophiyaan dhabamuun dirqama waan ta'eef ana akkas ilaala. Kun gaafii mucallaa gaafatan ta'e gaafii tana uummata Oromoo guutuun deebii qabaachuu qaba. Deebii ishiirra baay'ee salphaadha.
Gaafiin kun gaafii baay'ee barbaachistuudha. Namni gaafii kanaan mal deebii hin qabne maaliif akka qabsaa'u maal akka barbaadu hin beeku jechaadha. Amma yeroo baay'ee na argitu namni Oromoo carraarratti xiyyeeffannu dhimma kanarratti amma Itoophiyaa kurtuu kana kufaatii irraa baraaruuf jedha namni baay'ee. Itoophiyaa si balleessuuf ta'e kufaatii irraa baraartamoo of baraartee of baraartamoo Itoophiyaa kufiisaa ta'etu kufiisa irraa baraarta. Miidhessitee kuffisuu mala. Miidhessitee luka jalaa guuttee baafincaa iddaffaa Itoophiyaa ilaalame Itoophiyaan hin kufti Itoophiyaan kufuyyuu malte. Itoophiyaa yoo ati Oromoffaa keessa haasofte Itoophiyaa diqqaatti. Yoo Sidaamoon Sidaaminyaa keessa haasofte Itoophiyaa diqqaatti. Yoo Tigireen Tigireenyaa Itoophiyaa diqqaatti. Kufiitiin dhufaati daffaa. Isaan Oromoo yoo kana irratti baada haasawaa jiran eenyuun wal mari'ataa jira. Transition governmentii uumamaa jira maan jedhama. Waa oduu akkasii dhiisuu qaba Oromoon. Yoo kana dhimma ta'e mirga keenya hin bilisoonna maanii jenna. Waan akkasii yoo haasoftan ta'e dhaqaa Abiy Ahmed waliin qabsaa'aaf duulaaf